waan kana eeggatu jiru akkamii jiraachuu fi hamburganam har'a isa miidhee. Mimaan nagaa akkam sammuu boqonnaa sammuutu iyyuu jiru. Mana hidhaayyuu ta'ee boqonnaa sammuun argadha. Nam kana miidhuurra በጣም ወላሂ እንደጎንጎሪና አከፈዲ ላይ አረ ኬሰ ሴንተኒ ሚረንታኒ ኬሰ ሴንተኒ ነማ ሚዱ ፍያዲና በቃ አባ መና ከንከ አምባይታ ወኔ ከነቱ ኢላ ዋን ከነቱ ሐዋሰ ከነ ኬሰባ አቲ ኬሳፉ አማ አከ ዱሪሌ ነምኒ ብልቻቴ ቱሬ ፉዳን ጅሩ ወረ ወረብ ላፊሴፍ ደርገገይ መቲቲኮ ተነፉዳ ዱር አቦቲን ከገነ ጉጉደተኒ ሰደርካ ጋኒ ፉዳኒ ፉዱ ኖ ማራኮን ቀቡ ያካማንቲቲ ፉዳ ረኮ ሚቲ ገሩ አሞ ቀኒ ሄሩምቱ ዱበርቲንሌ ረኮን አከቡልቲ ኬሰ ጅሩ ኦብሲ በርባቺዛ ከጅራቱ jiraachuu beekuu danda'u qabdi. Obsamuu qabu hooka akkamitti adda baasanii beekuu qaban. Sigalee obsi lubbuu keetii shakkii qabu. Miidhaan abbaa warraa keessatti hin deemu yoo ka lubbuu keetiif si sodaachisa ta'u taate wajjin jiraatiin obboleettiiti yamaa salaama jedhi biraa deemi. Akkasuma haati warraa tante yoo agartee kamiidhaa addaa kabaja siif hin qabne taate akka haadha warraatti si wajjin hin jiraattu ta'u taate gadhiisi biraa deemi. Kanuma furmaanni achiin gara kaan miidhaa akkanaa kana walirratti raawwachuun kun amantii kami keessatti illee waan jajjabeeffamuu miti. Itti fufii maan yaada kee? Dhiisanii deemuu waan jedhamu wayiitu jira bakka nama miitee gammachuun ati harkattu hin jiru haadha manaatiif abbaan manaa namni bultii keessa jiru ni beeka. Guyyatti yeroo lama ol wal loluu dandeetta, dhibba wal loluu dandeetta. Garuu amala adda addaatu jira. Ilmi namaa kuni ani amala kiyyaa fi amala obboleessa kiyyaatu waliin ta'u. Namni amala adda addaa qaba. So wal dandahii waan jedhamu jira. Dandeettee garuu yoo hin taane humna keetii ol ta'e habibti zayitii maal gootaatti jiksita zayitii miti qeensi isaa tokko hin cabin khayri yaadifatiin biraa deemiidha malee zayitiitti gadi naqxee like obboleessa qaba obboleettii qaba akkuma ati obboleessa kan kee jaalattu dhiirsi kan kee sunis obboleettii qaba haadha qaba warri isaalleen akka ati maatii kan kee jaalattutti warri isaalleen isa jaalata. So dubartiin hayyuun dammoo hin dandeetti waan hin taane waan ittiin fakkaanne maraayyuu fakkeessitee hin dandeetti gaafa isiniin jedhu haga lubbuun tee baatuufi miti. Kaati danda'uu qabdu. Hagaruu hin tantee tartuufi miti kaati danda'uu qabdu. Haga wahii bakka hanga qaamni kan kee hin miidhamnetti abbaa manaa kan kee aybii kan kee abbaa manaa kan kee jechuun sitirii kan keeti abbaa manaa kan kee jechuun waa baay'eedha. Haadha fi abbaa kan keetitti waan hin ta'in isa waliin taata waan ta'eef hanga dandeette danda'e. Garuu hin ta'e baatuufi haga miidhama qaamateetii miti kaati danda'uu qabdu. Hanga wahii danda'uu qabda. Achiin booda dhiistee biraa deemtaa jechuudha osoo hin miidhin. Aneen bakka jaartii lammaffaa hafuudhu sadaffaa afuraffaa jedhu kanatti jeneraal gaafii kan hedduu gaafatu feta. Garuu jaarsa kee yookaan itti buusiftu ati amma heerumteerta moo siingili? No, heerumeetiin jira. Jaarsa kee hin fuusiftu yookaan jaarsi kee lamaan qabu hagamma? No, hin qabu. Anuma takka qaba. Infuusiftoonni fuudhuu barbaade. Akka itti fuudhu jira, akka itti fuusisu jira. Eeshi. Fakkeenya dhiirri gariin niitii isaanii dhokatanii fuudhan. Niitii isaanii jalqabaa tana amma abbaan manaa kiyya an tokkoffaadha waan ta'eef ana dhokatee gaafa fuudhe namni kun nama naaf tiinati jechuudha. Garuu yoo natti himee rakkoo jirru adda addaan fakkeenya qabeenya qabnaa qabeenya guddaa qabnu kana fakkeenyaan biyya biraa jiraami inni Itoophiyaa sanatti qabeenya qabna qabeenya sana immoo hanga akka namni nu jalaan fudhanne itti fuudhuu barbaada yoo ta'e haa fuudhu. Anaafisiin biyya adda addaa jirra waan ta'eef qabeenya bakka of ana dandahee jira taanaan haa fuudhu. Niin hayyamaaf wallahi. Biyya takka keessatti ni eeyyamtuufi? Wallahi kijibni amma asbira karakkoon abibte amma yaada akkasiisan dubbataa dubbiin teetiif yaani kee amma wal faalleessaa jechuudha. Amma jarkaan fi irra fudhata. Amma jeneraal yaada ibsannaa amma isin atuutaa wal gorfattanii amma namni yaada kanaa qabaata yaada baay'ee jira warri as jira jirullee baay'een yaada kanaaf akkasii kana. Ayyee na dhiyeedha. Ana mammaakata akka maa jira beekta gowwaa yoo taasisuma bade jaarsaaf jaartii hinduu taa'aa jedhan. Amma jarri tun amma kana miidhaa irraa geettee gurbaan kun onneen isaa akka malee isii jaalate
Gaafuma fayyee jedhe gaafa siin malee jirtu achuma dhaqee gaafate bakka duraatti illee deebuu danda'a. So allaalame isaantu beeka. Nu garuu Allahu alam injira parsantii 90 amma namni kun hin deebi'a bo I don't know barakkaataan isin itti miidhaa isin irratti geette dhageette qaama takka beeki. Jaarsaaf jaarti jechuun qaama takka qaama kan keessi nama muree ajaa'iba narraa badda jettee kuttee narraa ajaa'iba jettee kuttee hin gattu. Jaarsaaf jaarti jechuun ilmoo wali qaban hin beekamu yookaan dogongoraan dubartiin tun beektaa jechuun dur beektaa diina jedha otoo akkasii horatan diina jedhanii beektaa isiin sammuun isii akka baay'eetti waan ijaarne miidhuu dandeessa sa'aatii subasii gootota Oromoo yeroo durii namni fixuu ture dubartii isaa haadha manaatti beektaa abbaa warraa yeroo baay'ee kan ajjeesisu waan warraa maaliif shawwadamtee yookaan dogongortee booda gaabbitee ammoo doora kanii gaafatanii gaabbitee boo hojjetamu dhugaa rabbi odolettee namni odole kee gaafateera ni gaabbitee. Akkaataa isin miidhaatti geette dhageetteer tamee nadhiin dhageennin si'a meeqoo isiin ibsa akkaataan isin miidhaatti hin geettee zayitii itti naquu qofaa miti sanuu meeshaa waraanaatiin sodaachiftee jedhan sii galee. Amma waan itti yaadame godhame meeshaa waraanaa tokkoffaa dhiyaachuun bakka sanitti dhiyaachuun waan itti yaadame. Harka namaatiin gochi kun harka namaatiin beekamaa bare jeneraal amma kas beeku qabdu godhii namaatiin godhu jirti amma bare. Malee ofii ol kaatee yaada isiitiin abadan yaada ofiitiin ol kaatee gocha kana raawwattu godhii namaatii kana godhi si deeggarraa waan akkanaa sii goona malee abadan onni ofiitiin ol kaatee raawwattu waan kana itti yaadu dhugi. Ammoo wanni isii godhan waan jaarsa isii caalu jechuudha. Wallaalummaan yoo dubartii taateef dubartii jechuun dubartii laman beektuu takka wallaaltu jedhan sobaniiti. I don't know garuu naan galle ne maraafuu yaada namoota dhageenyaa. Gajju maal jetta dejju maal jedhaata nagalchi jetta miyuuti banadha. Ayyatola irraa qabda. Eshi. Dhugaa rabbi jeneraal kuwaani ani gocha baay'ee ta'aa turellee gocha kan abdii raggaasaa nanaasiseef na rifachiise numa hin jirre. Isa qofaa miti gara amantii islaamaa dhufe mee ilaalcha jibba irraa uummati gara garaa qabu kun waan kanaa wal qabata waan jedhu akka malee shakkii rabbi wa beeka. Haateetu garuu waan amantiillee wal qabatu hin fakkaatu. Kanaafi akka malee amantii waliin qabatu. Rabbi afayyisu jedha amantii waliin qabatu dhugaadha. Kun immoo gocha dubartii hundi hojjettu jechuu hin dandeenyu. Namni gariin yeroo ibsatu amma dubartiin diinaa maalii nama jedhu hedduu jira maulaayini kanadha. Kun dubartii illee bakka dubartii haadha ta'e naa obboleettii haadha manaati. Namni badaan bakka hunda jira. Kuni amma wanni anna ajaa'ibee wanna mucaa as jalaa jedhu kana mucaa kurreefu yeroo yaada waan jedhu haadha manaatiif abbaa manaa walakkaan galanuu jedha. Kun bari waan haadha manaatiif abbaa manaa osoo hin ta'in nama tokko nama rafechuun nama du'e nama tokko si rattee jettu namni sun gara qabriis geggeessa jechuudha. Fedhii waaqaati oolte malee guyyaan kee hafee jira ammaa miti ganaadha jedhee rabbiin si hambiru malee isiin amma geggeessaa tokkoon si shanyaatee jirti jechuudha gara qabrii. Kuni isi abdii qofaaf osoo hin ta'in dhuguma dubartii sama poosti waan nu godhanu ilma dhiiraa kamiifuu diina isiin sun. Isi qofa osoo hin ta'in amma intalli tokko gara Harargee baa kanatti imaan murattaayyee yeshi. Dubartiin tokko gara Harargee baa kanatti asiin dura maaliif Adaanicha Abeebeen gargaarra jedhanii dubbataa turan takka akkasanii gurbaan tokko asiitti dhaye. Gurbaa isa odoo suuraa isaa poostii nu godhanii dubartii malee hambisuu fedhan. Kuni nama ilaali. Dhala namaa lafarraa balleessu jechuu dhiiroo yookiin akka wal amantaanii haadha manaa abbaa manaa walakkaa jiru yookiin jaalalli uummata walakkaa jiru badu jechuu wal shakkuudha. Abbaan fedhan amma dubartiin shakkii amanam. Dhimma kana yoo gadi fageenya yaade ilmi namni akka namatti yaadu. Kanaafi wanni kun akka malee balaaleffannu. Yaada akkasa yaada biqilqaa kan mucaa as jala deeggaruu suni jabaate osoo irraa deebi'e dhugaa rabbi. Anna isin dalage jaalan namni yaada kana deeggaruu baay'ee akka waan ija kiyya dura dalagu jirutti hubadhaan dhiifu. La yaada san deeggaruun immaa hin ta'u eenyullee deeggaruu. Yaada deeggarri amma jeneraal barammoo namaa galuuti malee yaada deeggarri garuu jaarsaa fi jaartii hedduu gaafa seentu laallachaa jedhu laallacha jarri kun haga oduu ajjeesuu feetee meeshaa daadhi Oromoo waan jette dur waan jedhan dhageeffadhu. Daadhiin nyaaphaa jedhani. Nadhiin nyaaphaa jedhani. Maatiin nyaapha jedhani. Maatiin horii horsiitti lafa marga qabu yoo dhagarte
Si immoo bakka isa horii horshiifattee nyaachistu yoo si dagarte rasaasumaa si geggeessiti garuu beessa guma keeti. Daadhiin gala nyaaba jedhan. Ganama maallaquma keetiin dhudda galgala asuma uummati si ilaalu ispaaltii irra lafaan si dhootti. Dubartii atu argite maaf sitti mare. No, dubartii turuu jaarsan ile. Abbootiin keenyaa koofayyoonni kennu maal jedhani? Nadhiin bar nyaaba nadhiin bar diinaa jedhan bari onnooleen tun diinaa jedhan garuu jecha jedhani garuu maaliif beektaa waan isaan soobaniif oduma sochiin rafan oduma sochiin jiraatan gaaf takka jiraami namni sobee sirraa jijjiiruu danda'a. Garuu akkasumatti ni gaabbiti booda ni gaabbiti har'a miidhaa sirraan geettee boru ni gaabbiti akkuma isaan hin sobamti beekta dubartiin laman beektu. Jala kanaan hundi jira. Dillee as keessa jiranii jarana meeqoo yaa Ahmad as keessa jiranii imaaniin dubbatta ustaazaa dubbatanii qoy ustaaza dubbachiifna. Ustaaza salaam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتوا كم نجا كيسني في كيسني؟ Fayyuma akkam. الحمد لله. مالي دبري كوميتي دبري نموت برات مرتني ده بدني ندبوچي استدي. Laa beekama isinii kennine dubbadhaa amma isin dubbandu isin afoon isin dura dubbannu isintu waan hundaanuu nu hangafa. أي نرجع جتني نوفل شاكا. Ofkola. Ola ijarraa hafaa rumbisa. إيش قلتهما؟ أني فيديو سنة كان أرجعني أدم بافتا ترى سوشيال ميديا كان الله جلقبا وبوليس كيني بدي رجاسا بجربيني إذا هم بيسه الرافوتو جالا نمر في ربيني كلامه كاسيرا نموني مسلمة وان كان بيتو نمر في وان برباد الربا سنة كيس يودلجي وان ترى كتابه منجرو نمر في نما أغلين كابني مراتا كسوما دائما ijaroota kanarratti wanti irratti katabamu hin jiru waan isaan dalagan irraa jechuudha wanti irratti barreeffamu hin jiru baga rabbiin achi keessaatii nagaatiin isa kaasee irribni mataan isaa iyyuu du'a xiqqaadha jedha rabbiin gara du'a guddaatti rabbiin baga hin ceesisiini silaatii wantoonni hedduun addaan ba'anii wantoota hedduuti badee gaaga'amni kana caalu dhufee namni gara meeqatti wal fudhata ture